Artistii beekamaa fi jaalatamaan kan Itoophiyaa keessatti maqaa ol aanaa qabu an mootii mootota wallistoota Itoophiyaati. Artii keessatti wantaan argeef wantaan dubbadhe namni tokkollee bira hin geenne, gara fuulduraattis namni tokko bira ga'ee wantaan arge arguu hin danda'an. Ani mootii mootota wallistoota Itoophiyaati jechuudhaan uf waamu Teedii Afroo rakkoo cimaa keessa galeeti jira jechuudhaan yeroo ammaa kana miidiyaalee garagaraa irratti himannaa baneeti jira. Teedii Afroo biyya Israa'el kan jiraatuu fi yeroo ammaa kana Israa'el irraa hatattamaan gara biyyaatti galuudhaan rakkoo cimatu narra gahe jedhee himataa kan jiru. Sadarkaa gadi aanaa mootummoota irraa hanga sadarkaa federaalaatitti jechuunis hanga Dr. Abiyyiitti namoota hedduu himataa kan jiru yoo ta'u, rakkoo cimaa hanga ammaa nama tokkollee hin mudannetu na mudate. Haati manaa kiyya rakkoo cimaa keessa jirti. Nama eenyummaan isaa yookaan maalummaan isaa hin beekamneen haati manaa kiyya butamtee dhabamteeti jirti. Ilmaan kiyya rakkoo cimaa keessa jiru. Anas akka ajaa'ibaatti na sodaachisuudhaan lubbuu kiyya balleessuudhaaf yaalii garagaraa godhaatii jiru jedha Teedii Afroo. Teedii Afroo himannaawwan hedduu kanaan wal qabsiisee himatus wantoota karaa keessaatiin yookaan inboxiidhaan sodaachisaan garagaraa narra ga'ee jira jechuudhaan, akkasumas bilbiloota garagaraa kan irratti bilbilamaa jiru rikoordi godhee qabadhee jira jechuudhaan miidiyaa irratti dhiyeeffataati jira. Wanti kun hangam takka dhugaadha wanta jedhu wajjin ilaalla. Kana duwwaa miti gaa Teedii Afroo Dr. Abiyyittis bilbilee wajjin haasa'uu duwwaa osoo hin taane uf eeggannoo cimaa kan hanga dhumaatitti narraa dhaabbachuu akka qabuu fi wantoota yookaan namoota na joorsisaa jiran akka narraa dhaabu goosisee jira jechuudhaan miidiyaa irratti dubbateeti jira. Egaan jidduu kana akkuma beekamu torbee kana guyyaa lamaan sadiin kana keessa artiist Qamar Yusuf irras rakkoon cimaan gayuudhaaf ture. Sadarkaa meeshaa waraanaatiin sodaachisuu hundi gaameeti ture. Haa ta'u malee kun ilmaan Oromoo yookaan artiistota bebbeekamoo Oromootiif isa jalqabaa yookaan haarayaa miti. Rakkoowwan akkanaa yeroo hedduu magaala Finfinnee keessatti artiistota yookaan wallistoota Oromoo mudataati ture. Lubbuun isaanii dhabamaati ture. Artiistota harka namaatiin Finfinnee keessatti lubbuun isaanii bahe tilmaamaan 10 ol gahaniiti jiru. Yeroo jalqabaatiif artiistii saba biraa ta'e irratti rakkoon akkanaa mudateeti jira. Yeroo ammaa kana rakkoo cimatu Finfinnee keessatti deemutti jira. Manni artiistii Teedii Afroodhaan marfameeti jira. Warroonni jaalalaaf kabaja isaaf qaban artiistii keenya nurraa hin tuuxan jechuudhaan mana isaa marsaniiti otoo nuti jirru isa hin tuuxan jechuudhaan mana isaanii eegutti jiru. Warroonni dubbii kana ammoo keessaa harka qaban jedhamanii akka Teediin jedhutti yaadu doorsisa garagaraa narratti godhaati jiru. Bilbilaan ammas narratti bilbilanii na sodaachisaa jiru. Haati manaa kiyya kallattiidhaan eenyuun akka butamtee fi rakkoon maalii irra akka gayaa jiru ni beeka jechuutti jira. Eessa akka jirtu wallaalus rakkoowwan yeroo ammaa kana haadha manaa kiyyarra gayaa jiruu fi maaliif akka butamte eenyu akka bute hunda ni beeka jechuudhaan Teedii Afroo miidiyaa irratti dubbateeti jira. Egaa Teedii Afroo sababni rakkoon kun irra gaheef akka dubbatetti wallee addaa yeroo ammaa kana hojjetee gadhiisuudhaaf wanta hunda xumuree miidiyaadhaan ga'uudhaaf qophii isaa xumuree ture. Garuu gara keessaatiin akka inni jedhutti warri hooggantoota mootummaadhaa walleen ati hojjette kun hojjetamuu hin qabu, gadi dhiifamuu hin qabu, ummata bira ga'uu hin qabu jechuudhaan keessaan na doorsisaatii jiru. Anammoo kana isin na sodaachisuu miti, abbaan fedhes osoo dhufee dhaabuu hin danda'u. Kaayoo kiyya galmaan gahaa, dalagaa kiyya, siyaasni kiyya wantan irratti hojjedhu gara fuulduraattis itti fufa, isin na dhoorguu hin dandeettan jechuudhaan dide. Kanaan wal qabsiisee haadha manaa kiyya butanii awwaalanii rakkoo adda addaa fi gidira garagaraa irraan geessutti jiran jechuudhaan Teediin dubbateeti jira. Egaa walleen Teediin Afroo qabatee dhufaa jiru kun wallee akkamii? Sodaa wallee isaa kana hoo eenyutu qaba? Akka adeemsa isaatii fi haasaa isaatitti mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu walleen Teedii Afroodhaa yoo gadi dhiisame jeequmsatu nurratti godhama, rakkoo garagaraatti nurratti ka'a, uummanni fincila mootummaa nurratti geggeessa. Teedii Afroo wanni inni dabarsu rasaasa caala jechuudhaan wallee kiyya hugguruudhaaf yaalii garagaraa godhaa jiranii. Anammoo wallee kana osoo lolli addunyaa sadaffaallee kaka'u taate
ummataan gayuu kiyarraa namni na dhoorku tokkollee hin jiru jechuudhaan dhaadannoowwan garagaraa gochuutti jira. Gara bilbila keessaan meeseejiiwwan garagaraa nagaan rikoordi godheeti harkaa qaba jechuudhaanis joorsisa garagaraa inni mataan isaa Teediin jechuudha dabarsutti jira. Kana duwwaa miti Dr. Abiy biras bilbilee of eeggannoo dhumaa himeefii jira jedha. Teediin Afroo afaan isaatiin waan dubbateedha. Dr. Abiy hoo dhugamatti Teediin Afroo itti bilbilee waliin haasa'ee jira. Sodaachisaan Teediin Afroo Dr. Abiy irratti godhe hoo ni hojjetamoo hin hojjetu wanta jedhuga wajjin ilaalla. Egaa rakkoowwan duraan saba Oromoo qofa irratti kallattiidhaan ta'aati turan amma gara sabab sablammii biroottis dabruudhaan sabab sablammii biroos shororkeessuun eegalamee jira. Gaafa wallistoonni Oromoodhaa hayyoonni Oromoodhaa magaala guddoo Finfinnee keessatti guyyaa adiidhaan fiinxaleeyyiidhaan ajjeefaman reebaman guyyarraa dhiiga wallistoota kennaa dhangalaasan isaan baanii itti kolfuu turanii muudii itti qabachaa turanii safaaxatti turanii godhamuudha qaba jedhanis mootummaa cinaa dhaabbatanii deeggaraa turanii har'a gaafa kallattiidhaan nama isaan jaallataniif kabajan nama isaaniif wallisu nama siidaa isaanii yookaan reeffa isaaniif faarsu kallattiidhaan dubbiin dhaqqabdeeti jirti. Gammee maaltu uumama wanta jedhu wajjumaan ilaalla. Egaa yeroo hedduu boolla gadi faqeessitanii hin qotinaa boolla qottan san ufumaa itti galuu maltu jedha Oromoon yeroo mammaaku. Boolla qotu Finfinnee kana keessatti artiistota Oromoo itti awwaaluudhaaf artiistota Oromoo itti darbuudhaaf boolla qotu. Boolla ufii qotan kanatti ammoo darbamuu eegalaati jiru. Akka Teediin jedhutti maatii kee irraa ilmaan kee irraa eegalee maatii keetiin eegalee sillee rakkoo cimaa sirraan ga'uu dandeenya yoo wallee kana ummata biraan geette wanta nu dhaabisiin jenne yoo hin dhaabne jedhanii na joorsisutti jiru jedha. Dubbiin garam akka deemtu wajjumaan itti dhufneeti ilaalla. Mee haati manaa Teedii Afroodhaa eessa akka jirtuu fi hangamta akka gatii kafaltee akka baatu harka mootummaatiin immoo warrootuma shiftaa ganda keessaa ijoollee daa'immaniif dubartoota butanii awwaalanii miliyoona hanganaa fidaa gadi isinii dhiifnaa jedhantu haadha manaa Teedii Afroo dhabamsiise wanta jedhu guyyaan yookaan yeroon nu garsiisa gaafa dhugaan baate wajjumaan laalutti jira. Walumaa galatti amma Teedii Afroo TV hordoftoonni isaallee akka jedhanitti mootummatu dubbii kana godheedha. Sababa wallee ani haaraa dalagee ummata biraan ga'uudhaaf deemuuf mootummaan rakkoo kana narraan ga'utti jira jedha. Walleewwan hedduu keessattuu ka saba Oromootiin faallaa ta'e ka dhiiga ilmaan Oromoodhaa kufee jigee dhangala'ee lafee ilmaan Oromoodhaa bosonaa fi magaalaa keessatti caccabdee akka qoraaniititti ibiddaan gubamaa turte deeggaraa ture. Achirratti wanti isaan jedhaman jiru har'a maaliif akka dhoorgan wajjumaan itti dhufnee ilaalla. Egaa yeroo hedduu madaa namootaa keessattuu madaa ilmaan Oromoodhaa irratti soogidda firfirsuudhaan dhukkubbii yookaan laalaa kenna irratti qoosaa turanii har'ammoo gaafa isaan irra rakkoon kallattiidhaan gahee dhukkubbiin isaa laalaan isaa akkam akka ta'e inni argu jedheetiin yaada gara fuulduraatti mee wanta dhufu wajjumaan ilaalla. Egaan isin faana kan ture mootiidha. Chaanala kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa. Warroonni ammaan dura maatii kenna turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii irra deebiidhaan yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal agarra. Horaa bulaa deebana. Bye bye.